Damiina gaafa mucaan sirba kana hojjettu an bichumaan ture. Waggaa kiliippii hojjechiisanillee achumaan ture bakka waan itti hojjedhetti hojjette na boodaan dhufte. Miilli siidhaa dhukkubee mana hakimaa geessaniituma lilmee hin taane wararamtee naaffate. Guyyuma keessaa gaafuma sirbitu san dura uummata qo'achuu. San dura nagee qabdi. Waa'ee ammoo isii yaa rabbii guddaa teetuma abirii waa hundaa sirbeetiin jette kiliippii irratti nama warqee jira jetti yaada. Waa'ee rakkina isiisan. Kiliippiin sun akka gaariitti edaaruu fayyaan faaya jaba. Namni isii dhabe maal namni isii qabu maal dhaba qaba. Dheessi waa ari'uu qaba. Naa kan inni fayyaatu yaa rabbii jabaa jettis waa'ee isii irratti sirba isii akkana malee tiina tuquu fi ilaa ammoo hunda geena bochi sirbi suni. Isiif sirba saniif sirba falmataa roorroo addunyaa tanarraa waqtanii si kaddu. Ija waa'ee ijaa falmataan sirbe. Anummaan akka nama artistiin ta'initti sirba miirana tuqeena bochisu keessaa sirba lameen kan. Kanaaf waa'een dhukkuba meelee isii guyyaa keessaa ililmee mana hakamaatiin bakka hin taane waraanamuudhaan akkas taate. Ammas intala baadiyyaa waan taateef warrilleen kaasaa san jala deemee hin fuuneef. Silaamanni hakamaa sun akka qaba isaantu wallaanuu qaba ture. Ammoo isiin muciyyoo baadiyyaati. Ichitti wanni sunilleen akkasitti duraa hafte jechuudha miila dhabde. Miilli isii kun kafayyuu danda'u mallee rakkinni isii rakkina guddaa miti. Miilli isii miila laamshee du'ee miti. Uleedhaani kilippii hoggaa hojjettu agartanii jirtan. Uleen deemtii immoo miilli already laamshee jira jechuudha. Rakkinni isii kana malee rakkina biraa tokko hin qabdu waan ammaas uumamaan faalidhee miti. Miidhaa namni itti fide jechuudha. Dogoggoraan garaa kamarraatti dhufte ammoo qadarri kan rabbiiti. Tasii hanganumaan gabaabsina. Amma Kana caalallee waywaachisuunis gaarii waan hin taaneef gara hojiitti haasofnu bas. gammadaa sirba kee firii jaalee sirba yeroo duraa waan sii ta'eef miidiyaa kana dhuftee waa sii kadhachuun mataan faati cinqachuun mala dhiphachuun mala hin dhiphatin kan dura jirtu saba keeti. Sabni kee kan si jaalatu hojiin ta'e ilaa arra biratti haariyaati. Saba kee wajjin akka nama isteejirra jiruutti ifitti himi hojii teetiin yoo isaan si gaafatan rahaa godhaa giifti sabni kee sii kan nu galatoonfadhu gara sirba nu afeerisiin jaalitti itti fufeeftuti. Nayyee galatooma kaa artistii kabajamaa Aliyyii keenya hedduu takka na gargaartee gartee deebii isii dhugaadhaa. Isii dhugaa keessa kiyyaan irraa deebisteef uummata kiyyaa fi hedduu takkaan si galatoomfachuu barbaada. Galatoomii naa jiraadhu. Sirba filadhaa sirba isin sirbitu. Sirbaan kan hin fedhu magaalaa jaalalaa saniif fedha beektaa. Magaalaan jaalala wal quban qabne magaalaa wal dhagooddi zamana kana sadiin shaa godhi. Eegas booda immoo Fiijituraan magaalaa jaalalaa tanani feetanii. Magaalaa jaalalaa asumaan dhugaata wal quban qabne isinirraan godhin jechaatuma. Ammee sirba damiinaatti dure itti fufiif. Damiinaatti yere. Waan ifta dukkas hin feene iftu. Ayyee. Galatooma abbuleeyyen galatooma. Mee maallaqaa qabde lubbuu tiyya qonnee magaalaan jaalalata wal quban qabnee asii beekuun beektu asiin beekne beekta maaliif na rakkifta. Lameen gam lameeni kittee wal jaalaatu takkee taatu maalee waa waliin harkaatu. Tanaa waan hubanne lubbuuto ma jerjer tanarraa tarabbiin si kootee hireedha ijaan baay'isin fiirraa. Tanaa waan hubanne lubbuuto ma jerjer tanarraa tarabbiin si kootee hireedha ijaan baay'isin fiirraa. Galatooma. Magaalaan jaalalaattis takkanaatti. Ayyee galatooma. Akka dikeessi du'aadha magaalaa jaalalatti sun wal quban waa qabaachisuuti isinis kafetan filadhaan kan hin filadhe. Rakkoo jira warri jettan lakki rakkoon biraan jirtu artistii keessan gargaaraaf jirra. Artistii keessan giiftiin ka barbaaddanis kaanis akkaawuntii irratti kun akkaawuntiin ta'a artistii Sabriinaa Jamaal jalatti katabamtee jirtu sana. Warri giiftisis silaa geema jennee
Gaaddisa Oromoo qabsoo tokko irra kaa'eef uummanni Oromoo qabsoo jaallataati. Qabsoo irra kaa'eef gaaddisa Oromooti maal ka jawsan? Barkangin ang jala dulin isa sani hedduu takka Isa sanirra kaa'e haadha tiyya isa sanirra kaa'e. Oromoo jalqabe sirna walqixxummaa gaaddisa waadaba. Osoo ittiin bulin tokkoon ilmaa namaa jireenya jalqabaa. Kan mudate dhibbaa saba Oromoo miidhaan kee roorroon kee na dorgee hirribaa. Lammii Oromoo miidhaan kee roorroon kee na dorgee hirribaa. Yaa gootawwan sabaa hayyoottan hangafaa qarooma jalqabaa tana addunyaa cufaa. Burqaa dimokiraasii maddaa ilmoo namaa. Kayoon sirna gadaa sumaani beekama. Kayoon sirna gadaa sumaani beekama. Arraas kabajama. Galatooma. Ilaalee akkana mangistii. Wajjin turree isarra bilbileetiin isa gaafadheetiin bilbila isii yoo dandeessee yoo qabaatte bilbila isii naa kanniin jeenniin dubbisaa jeeni inni sanatti hin deebine sin hayyamsiifne isa waan sirbaan maanta na gallakkise san si hayyamsiiftee naan jeen na gaafate lakkii nan hayyamsiifne jeen kanumaafuu isii gaafachuun barbaade mee bilbila isii naa kanniin jeetiin gaafadhe walee inni sanatti hin deebine eegas booda ani jecharratti. Walumaa qunnamne jechuudha. Okay, waliin qunnamne. Maashoo Abdurrahmaanii fi Guutamaa Mahammad yoo asii jiraatan ililli takka kanaa darbaa. Artistii Sabriinaa yoo asii jiraatti ililli darbi. Yoo Sabriinaan hin jiraanne akka sheerarra naa gootan hin barbaada. Yoo namni bilbila isii illee qabaatan takka miseengira isii qabaatanii dubbistanii osoo Sabriinaan dhuftee gaarii na fakkaata. Aliyyi Saabit Maashoo Guutamaa warri asii jirtan ililli takka kanaa darbaa jiraatan. Maashoo argeen jira. Guutamaa Mahammad ni jirta? Artist Guutamaa. Sabriinaa illee yaama haa dhuftu. Okay. Maashoodhaa mi namni jiru? Maashoo? Maashoodha dabbaal. Okay, okay, thank you. Guutamaa ni jirta? Ililli takka kanaa darbe. Guutamaa Aliyyi Saabit. Isaaq Zeenuu. Reefu san argan ture. Eenyu artistii Mahammad Jibriil faa jira. Ni jirtanii Guutamaa? Iftuu teenya qaali. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Artistii Maashoo Abdurrahman. Maashoo teenya baga jiraatte nagaa fayyaadhaan. Iftuu teenya baga jiraatte akkami ati haadha tiyya fayya qabda? Nagaan qaba wallaahi Maashoo teenya wal dhabnee malee numaan jira wallaahi. Wallaahi adda bannee ijoolleen tee nagaa qabdi akkami ati? Adda fagaannee iftuu tiyya abshiir ammaa sitti deebitaa dhageessee? Yena jiraadhu Maashoo hangafa tiyyaa artistii hangafa tiyyaati egaa warraan if dura laalaan illee karaa kana dhufeedha. Hedduu akkasiin galatoomfadha. Baganaa jiraatteen sin jaa. Gaafa ati hojjettu ni yaadatta gaafaan jarbaa manaalitti dhufee si ilaale sidiyoo gaafa jirtu. Ni yaadadha wallahi isii fi artistii Badruu Ibroo ni yaadadha Umar Goobee faa wajjin hedduu takkaan naanuu isin jala fiigeetiin isiniin osoo isin dhufin duraan fuulatti isin laalee ta'u hedduu takkaan naanuu. Guutamaa guutakka munir mutra godha. Ayyee. Yaa. Guutamaa bira na fakkaata sagalee na iyya. Okay. Itti fufa. Ayyee iftuuti yoo guutakka dabbaaliin waa jechuu barbaada. Dabbaal keenya akka Maashoo qofa osoo hin taane akka artistoota Oromoo hundattuu ati galatoomi. Artistiin tokko nama lubbuun jiru du'ellee yoo taate ogeessa gaafattee namni tokko hojii hojjechuu qaba osoo lubbuun jiru yeroo isiin tun hojjettu yeroo nuti kaasita hojjennu itti beeloynee itti dheebonneeti. Rakkoo meeqa keessatti namni wallee hojjetee kaasita baasaa beekadhu. Waan biraatii miti ijoolleen ammaa tuni nama kana hojjetallee jedhanii osoo barruudhaan kaayanii fi galata guddaadhaa beeki. Sabriinaanis tiyyaa iftuunis obboleettii tiyyaa isiinilleen obboleettii tiyyaa heera
koopiraayitiitiin namni gaafatamuu danda'a. Ammoo obboleettii takka galata dhoysanii mucaan tun nama miila hin qabne Hamdiyaa Ibraahimillee dubbataa jirti. Kootu jeeni yoo nu jala jiraatte Hamdiyaati seenuu dandeessa. Namtu xiqqinaanis. Amma karaa hojii keenyaatti dachaana. Jidduudhaan isilee nafura baafataa dhuftu warri akkaawuntii isii asirraa fudhatan iftuu Mahammad Jaa. Akkaawuntii qabadhaati. Qacalee waan nuuf fidee dhufe irraa nu fuudha. Eegi ilma kiyyaa isa kana na aadaa baataa hoyi kalee wayi arkine. Qacalee ramis jirta? Gifti koina dolara 44 kanneen kuti ammas kanneen bari garee. Wallahi aboo Wallahi kana kiyya adabni kiyya sirraan dhumuuti ati maali jirta kam nagaa fayyada dubbisi fayyada wallahi akka bitee fi nagaame. fayyada dubbisi iftu dubbisi de Aye iftu ta'e akkam. Nagaa fayyaa Alhamdulillah. Ya baga gara ummata kana nagaan dhuftee siin jenna gaa. baga nagaa illee dabalaa ture hundi keessanii warri mana keessaa suurri alaatti hundi keessanii baga nagaan na eeganii kunjaa galatooma hedduu takkaan isin galatoomfadha warri na gargaaraa turtan hundi keessanii wallaahi rabbi jazaa keessan isinii haa kafalu galata keessan rabbiin isinii haa galchuun isinii galchee fixuu danda'u galatooma miti. Qacalee silaa isaati dirqamu magartee gaafa dhiyoo namoota illee kaa anillee waa carraan arganne atumaanuu qaamaanuutti dhaquu qabda jeetiin bar akkasittiin dirqama san hundaa sirra jiraate ati waan ballama seentus yoo qabaatte seeni Isaan na barreessi. tole Aye. tole siifin argaa Waraanni keenyaaf Okay, ayyee taate. Okay. Damina qacalee disra. Yaa qacalee Sumaay. Daga'uu feena hamilee itti horuu feena. Aboo ani turaa biran kootu turaa jalaa waan takkanti waan turaan geewoo waan turaa dubbadhu isa irra gootudha. Taatee baay'inaan dubbiin damina bira keenyaan barsiilaa taatee ni beekna. yoo nu himte numa feena yoo asirratti namaaf beektaa hamilee taati. Hamilee namaa taa'ee inni nu hanqana kanneenis jeekkaayi. Eessumayyoon damiina irra godhee usoo. Taatee bakka ayyee. Welcome. Maa hedduu ta'u welcome. Ayyee. Taate. Okay, amma kana gono kuta kana. Tartiibaan deemna. Qacalee waan gootu dubbachuun dirqama miti. Abuliin darree fasarraa gabbu waan godhu deemu na beeksise argeen jiraanu. Waan guddaa godhee akka tuumu. Godhi akkasumatti itti dandeessi waan gootu. Gargaarsa galee jiraami bayaan seenee jiraami kanaafuu bootaa lama gaagala. Yes. Anallee yoo ta'e bootaa lama gallakkisuu qabna namaaf jechuudha. Yaa bootaa lama gataa lakkifnu bakka lama habannu. Warri giftii qabdan karaa giftiitiin warri kanuti jirtan galatooma ammallee warri qabdan yoo dandeessan asumaan sappoortii godha. Namoonni biyya adda addaa keessa teessanii bakka keessanirraa karaa akkaawuntiitiin isin galchuu dandeessan lakkoofsi akkaawuntii isii as gubbaa jira maqaan ammoo akkuma isin irratti takka kanaan isinii ba'a waan ta'eef mee yaala haa yaadlu hangee edda dalee qoba jira wanni irra goonu immoo qoba jira wal bira qabnee ilaalla waan ta'eef waan dandeessan deema hundi keessanuu warri karaa akkaawuntiitis karaa giftiitis bootaa lama nu banaa okee bakka lama banannee nama galchee jiruu fi kagalchuu deemus keessummeessaa akkasii yoo deemne gaarii na fakkaata. Ayyee ogita anaatu sin jira gobbee jala ta'a ogita ka taa'aa. Alayhi obsi dura assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh balayya ke untuk Waalaikum salaam wa rahmatullahi. dura bu'uu dura namoonni followers illee xiqqoo nurra qabu yoo ol seene nuti jala teenyee fataaftaaf goona giftis waan qabu. Hedduu ol deebisan. Ani akkaawuntiin tiyya haaraa beekta akkaawuntiilee nuti diddeetiin xiqqoo tanaan deemu jira. Ani yoon jala taa'e irra wayyaadha maaliif bakka tiyya tanaa fi bakka takka banaa isin dhiise jala taa'e taaftaaf isin godhe irra wayyaadha. Ammoo namoonni 400 kunillee asumaan dabalama ammoo tooppii gubbarratti illee ni mul'adha. Sagantaan teessa sagantaa bareedduudha bakka lama bakka namni biraa bu'u ayyoon bu'u irra wayyaadha jechuu barbaadeeti. Aliyyi faan bu'uun ta'u. Dursa haaruun tokko sanaatu wada bakka seeni dursa ol bahi. Okay, ani jalaan tura achuma gubbarratti fooloo naga qabaa na godha yani bifa giftiitiin kan nu danda'an hin danda'u.
taate. Ayyee qaxalee atis booda na dubbisi boodaan jedhanii waan gootu godhi. Deemi. Okay. Fayyaa ta'a ulfaadhaa. Itti deemi dabbaalli fi bayaan itti deema. Sagantaan keessanii immoo. Sirni qabdamete. Eh, Okay, eegali ayyaa eegali. Warri gargaaruu dandeessan haa ol seentanii maqaan keessan akka barraa ofii waan nu galtanii yoo jiraattan sagaliin eegallaa quxuriin gargaarsa keenya haarraan tanaa sagaliin deemna takka takka osoo hin taane abbaan galchitee jirtus sagal galchuu barbaadu illee sagal inni resiitiin galchitee xumurtee yoo jiraattes haa waada seentanis maqaan keessan akka barraa ofii dandeessan waan gootee mul'isuu dandeessu qofa goota. Waan hin dandeenyeen abdii walitti turanii kijibanii deemuun gaarii miti namni hanga dandeessu if qabdee hanga if qabde sana immoo hojiirra oolchuu dandeessu quxurii sagal nu barreessi bootaa lama banaa qabna waan ta'eef haatti fuf nu bayaan xiqqoo nama keessan jira waan ta'eef suma biraan jira naa eegaletti. okay, asumatti yaada kee jabeessuudhaaf ani kan jedhu ammaan tana warra boruuf kanaaf beellama qabatu caalaa nama xiqqaa ammaan tantu dhufee